nagaa. Na dhukkuba doktor. Maal si na gargaaru? Na dhukkuba. Qabbanaan illee. Maqaa keessanii madda. Gaafa kiyya Abdullahi Umaree naan jedhan. Abdullahi Umaree? Abdullahi Umaree Khadiija. Lakkoofsa keessan? Duwwaa. Ammallee duwwaa. 77 jaa. Asuma achis barri kana seetii barbareessa kan baraatu jiru kana mirgaatti argina. Jaa ofirraa karaa keetiin dhufe bar. Ammas na ollachiisaa. Wallee dhibeetumaa gamtaati. Maal obboleessa baay'ee kan ofirraa? Harkalleen kunaniin kunummatuma gabaa. Kuni bara qabbanaan na jiraatu miti firaas. Adeemee qabbana dhisiisii yaallee deemnaati. Dhukkubsataan baay'ee jira hundumaa yaaluu deemna. Sibicha miti kan yaaluu. Maal isa akkana dhukkuba jamaa si qabdee jirti. Akkasii gochuu jedhame. Nyaata nyaattaa? Nyaata waan nyaadha. Nyaata ni nyaadha garuu hin quufu malee. Qaniitti meeqan nyaatta? Qanitti yoo xiqqaate marraa yoo xiqqaate marruma baay'ee illee nyaadhu marruma jala nyaadha. Marruma jala nyaata akkamii nyaata? Nyaata shuroo. Shuroo akkas godhan san hin beektu? Marqaa? Marqaa. Biddeena, mixaatis, baqulees mana qeellatti nyaadha. Nyaata hedduu nyaadha. Engaa nyaatichi. Nyaati nyaattu kun nyaanni pirootiinii qabu tokko keessa jiru. Kanaafiyyuu damma nyaata xiree firaafirii kana nyaachuu qabda. Kaarotii fa'i baay'ee nyaaddu. Kan kanaa bilbila fa'i naasofta? Bilbila illee baay'ee naasa'u. Waati kuma naasa'u. Hagam takkaa haasofta jira? Guyyatti yoo xiqqaate sa'aatii 9 yoo haasa'u. Sa'a 9 yoo haasa'u daqiiqaa miti. Guyyatti yoo xiqqaate waati kuma naasa'u. Sa'a 9 yoo haasa'u doktoraan minaa waliin naasa'u. Sa'aatii 3 jechuudha. Qaniitti kanatti boqonnaa ofii keetii kennitu sa'aatuma 3. Jechuun saangasumaan jechuun bilbila xiqqisoo kana malee waan biraa waan jiru. Seeruma meeqa amma qoricha sii barbaada. Naasni wallachiisa beektaa qabbantiinis na jirti waan ta'eef. Abshiranii nama qaalii malee gatiin qoricha illee nama jijjiira. Dura dursee maalirraa eegalu beektaa? Kan bilbilaati. Kana namni sii bilbilu yookaan yoo namaa bilbiluu jettu ganamas guyyaas galgalas 10 liqimsita. 10 yoo namaa bilbiluu jettu yookaan yoo namni sii bilbile. Inni kun immoo qorraa jettu kana. Qorra. Isa si wallachiisu kana 20 liqimsi kanitti. 20. Immoo hundumaa 20 qoonqoo seete doktora qofa. Doktor qoonqoo nyaata geeti. Ati qaama kee. Ati bilbila kana akkamitti haasofta? Akkasii moo akkasitti? Akkanaatti kanaan iddoo haasa'u. Akkanaa kana yoo xiqqaate kan saala deetiin haasa'u akkanaa. Dubbiin badee jedhe kana laabii 5 liqimsi. Kun kamaali? Kan yeroo kan akkasiiti. Kan yeroo akkasitti bilbila namaa haasoftu 5 liqimsi. 5. Kun immoo magaalatti ka furdinaati. Furdina? Akka jettu immoo waan jirtu beektaa? Qallaadha? Qallaadha itti bilaaltee of hin argitu. Kun qaqallinaati? Ka furdinaati ni ka gabbinaati. Kun immoo magaalatti nyaata mana jedhe sana eega nyaattee kaatee yeroo 5 6 liqimsi. Guyyatti? Ganama 3 gara 3. Duuba kana maal keessa naa keessa? Harkatti hin deemadame? Jara keessa. Akkee kana gad keessa. Inni nagaan gadi. Fayyadii bagan. Ayyee. Inni nagaan. Fayyadii bagan. Amiin. Nagaan maal isin gargaaru? Dhukkubaa jira. Nagaan kee? Nagaan kee gameessa gamaati. Gameessa gamaa. Ayyee. Lakkoofsi bilbilaa? Duwwaa 5. Duwwaa 5? 444.
kuma afurii fi 44 Dhibba lamaa fi 99 299 duwwaa. duwwaa irratti manne Laafa as kanuma. ayyee kana asiin akkatti cokteeti asiin akkanatti cokteeti achi gortee ol deebitee akkana bitaarra gortee mirga seente. Sin doktora? Doktorichi na sigira. Akkana doktoratti kan uffattee teessara doktora. Seesira kan jedhu. Namichi fannoo sitti jira naan jedhame. Maal barbaada? Maali Jangabduu akkana seeni seentime. ija kan akka keetii kanatti waan taane. Eessa Asiin akkana seeni. Sooma dafeen Kanuma akkamatti na dhufeessa. Aze. Seenaa. Ini ya kesan ya. Ente. Ya. Akkam jenggot. Nama aku amma gartu kan mana hullachiisa. Ayya, yeroo hunda mana hullachiisa. Yoom yaasti qab. Yeroo ciise. Kai na jechiis. Hootii ya yema diiti. Yeroo kae. Tai na jechiisa. Nanta. Kai na jechiisa. Si qol biniida. Hai. Amma akkam digo. Amma akkam na godhe duba ammas jemi na jechiisa. Tai. Waan inni jedhu hunda yoo guutanii fi rakkoo dhabee barbaada waan ta'eef amma dawaanii siif kenna. Meeqa egaa waan hundaaf yoo si mararrees ilaalla. Rabbee darbeessaa qabda. Kanaafuu amma qoricha sii kenna. Ilaalee kaya amma mara xiqqooti. Amma taa'e na jechisiisaa jira malee na jechisiisaa hin jiru ati saawwa fayyadda. Osii laameen irraa amma akka doktorii jedhee ajaja fudhadhu. Kaate ni waan. Ayi. Abbaa namatti liqimsiita yoo mudillee fiigi jedhee qabsitee itti dabalata. Kanammoo yeroo isaa isiin jedhu tokkoof gimaasha liqimsiita qixxeetti cabsitee jechuudha. Dabalataan immoo kun immoo yeroo inni ciisite si barbaachisu yeroo waa hunda caala immoo kana ganama yeroo irraa kaatee kai fiigi taa'e osoo inni siin hin jedhin kana biqiltuu si barbaachisa. Shuroopiidhaan duddaa qodaa siif fallaadha. Kanaaf immoo akka jedhu dhaabdee gaaffii qabda. Gaaffii qaba. Kana garaan koos ni argita. Kanarratti qoodha. Eessatti fuudha garaan koo? Waafii kan taane kiisaan eessatti fuudha? Ni fuudha. Ilaalta tirgiteen malaalta fuudhee yoo didee asitti. Asittiin jeemsa yoo garaan koo fuudhu dide. Yoo garaan kee boccuu dide asuma hin jira fedhii deebisi. Waan akka fayyinaa jeebitan gaafa sana iyyuu. Isaatti mari'anna gaafatitti. Kee kun namaan galu beektaa? Maraatummaaf qorrillee waluma makaa jira. Kanaafiyyuu maraatummaa kee kunis itti addummaatti ati beektaa? Si ka jedhu. Baay'inni irra jajjabeessanii maraatuma jechuudha yoo ta'e akkuma keetitti hin jira. Silaa maraata ta'e kanaan gana fagoodha sa'aatii. Akka koo jirtan doktora anaan taa'e kan hin jedhu. Namatee. Matuma kootiin hin taa'e ol ka'a malee wanni taa'e ka'ee fi ciisi dhiisi nyaadhu dhugi naan jedhu hin jiru. Rabbi borsitti haa fidu boosiis. Bareedu. Laa isin dubbanne baras kasiin asitti dubbanne. Fayyadama gaafa mattee waraanatti deemtaati. Marfee. Eegaa. Sentunnaan taatu akkamiin bara jira. Bulesso. Surree baasine. Maal godhuudha? Ilmoon si horaa?
Amma kuni ana waraabuu deema? Ana waraana. Ana moo si dhukkubsata? Kan harkaa fuudhee isumatti hin jeebisu. Artiin jedha. Mindaata akkamiin dhufeedha? Ati dhukkubsattee dhufte moo? Yeroo dhamna eeggadhaa amma surreen kee akkanatti dafee ni hikkatu. Akka maleetti jabaa hidhamaadha siinan hikkadha achuma taa'e. Saayiba keetiin dabaladhee dhufee bakka kiyya haa waraannatu. Halloo. Gurbaa. Doktora jee nama hanga kiyya doktorumaan beene tokko bira dhaqee. Dafii achitti naga qabe limmoo waraanaa dhujanii. Limmoo na beektaa limmoo takka waraanaa beeku eefan dhaladhe hanga irraati. Waan hanga limmoo sodaadhuun qabu uffata kiyya kaayyattee bakka kiyya naaf waraanattaan siin jee. Maal jetta? Sidaan taakeeti jira. Abo aloo. Gurbaanis na didee maalli kiyya maali? Formaata jira kun maali? Marfee sodaata. Kun nama nyaatu waa. Ilmi namaati sirraa yoo nyaata. Surraa kiyya kun waa shatti akka oomishumeetti. Siapa isu maratummaa kanallee sirraa fuudhubba. Wanti siapa isu. Taa'e. Dhugatti maraattu isin. Galatoomi doktor jettee asitti deebitee galateeffachuun kee nafu. Lammata asitti hin deebi'u maal jettu? Yaani namni hundinuu akkanuma jedha. Kana duraan sitti meera akka itti fayyadama isaa beeksanii tokko liqimsa. Immoo kuni galgala baasa booddee. Maal kan dhugaan qonyaa dare? Kuni bakka qoonqoon bu'u jammattee. Bakka qoonqoo siif hin bu'u. Bakka qoonqoon hin bu'u? Bakka qoonqoon bu'u kuni bakka dhiyaana sana malee kun hindaa. Kana sana nyaata. Nagaan gala. Dhugaa ati doktora re'ee. Ameerikaa dhattee Faransaay dhattee namallee argattu kan hanga kiyyaallee argattu nagaan gala. Sinillee galatoomfadhu. Ay guyyaatti dhuftee galatoomfattu jira nagaan deebiin boo. Eessaan atti argamu.